Akkam jirtu nagaa keessanii jechaa dhufnee jirra jechuudha. Har'a immoo qophii addaa yookiis immoo qophii nama gaddisiisus ta'e waan kun amma tokko waa'ee jajjabina aartistii Oromooti jechuudha. Kanan qabadhee dhufe har'a immoo kabajamtoota daawwattoota hordoftoota keenyaa egaa gara qophii keenyatti seenuuf jirra. Sa'aatii kanaa kaasnee immoo qophii keenya tokko waa'ee aartistii miidhama aartistii keenya yeroo ammaan tana qabannee dhufne qophii adda tokko sin biraan geenye jechuudha. Haa ta'u malee egaa warri immoo qophii kanaaf haaraa taatan yookiis immoo gara chaanaal keenya seenuuf haaraa taatanii laayikii fi saabskraayibiidhaan gara qophii keenyatti seenasanii jechaa jechuudha. Akkuma beekamu yookiis immoo miidiyaa garaagaraa irratti ibsamaa ture yookiis immoo Facebook yookiin karaa garaagaraatiin wantoota argamaa ture jechuudha. Aartistii keenya kabajaa Dinqisaa Dabalaa nama jedhamu yookiis namni wallaaleen jiru Oromoo keessaa akkuma ilaaltanii argitanii suura isaa kanarraa jechuudha. Iddoo ciisichaa mana hospitaala ciisaa jira jechuudha. Dhukkubsatee aartistiin keenya kun jechuudha. Sababa teechumaa yookiis immoo sababa garaagaraarraan kan ta'e namni kun dhukkubsatee jira jechuudha. Dhibee isaa dhibee ittiin kaarotiidha. Haa ta'u malee akkuma beekamu duraaniyyuu mucaan kun yaalamaa ture jechuudha. Aartistiin kun biyya alaatti yaalamaa ture. Haala qabatamaa ta'e yookiis immoo guutuun taaneen yookiin yeroo suni turtii mana yaalaa hin turreen yookiis haala ture dafee deebi'een achitti tureen argamneen ammas dhibeen kun itti deebi'ee jira. Har'a kan inni itti argamu hospitaalatti hospitaala ciisaa jira jechuudha. Gulukoosii sakkaatee jira. Haa ta'u malee Oromoon abbootiin keenya durii kaasanii yeroo nuti lafa kanarratti iyyuu hin uumamin baroota dheeraa hachaanu Oromoon wal utubee wal gargaaree rakkinaa fi gadadoo kamirratti iyyuu jechuudha. Oromoon waliin adeemee harka wal qabateeti kan inni jiru. Har'as immoo aartistiin keenya kun akkuma beekamu baay'ee nama beekamaa aartii Oromoo keessatti illee wantoota hedduu isaa gumaachaa ture jechuudha baroota dheeraa. Har'a garuu namni kun maalirra jira kan jedhu tokko isiniif kaasuu barbaade jechuudha. Akkuma inni dhukkubsatee hospitaala yookiin mana yaalatti argamee jiru namni keenya yookiis immoo Oromoon harkaan wanta sochoosuu danda'u godhee jechuudha. Nama kana karaa deeggaruu qabu karaa tumsuu qabu kamiin jechuudha. Mucaa kana bira dhaabbatee akkuma ilaalamaa ture yookiin immoo akkaawuntii isaallee miidiyaa garaagaraa irra deddeebi'aa ture jechuudha. Har'as kan inni itti argamee jiru manuma yaaladha. Haa ta'u malee garuu Oromoon aartii keenya gaafa eeggannu yookiis immoo aartistoota keenya gaafa eeggannu qophii isaan hojjetanii yookiis immoo nu biraan ga'an duwwaa dhaggeeffannee itti gammannee dhiisna miti. Karaa kamiin aartistii kana bira dhaabannee lafa rakkina isaatti utumnee bakka immoo itti jajjabeessuu qabnutti jajjabeessina kan jedhu tokkos qabaachuu qaba jechuudha yaada kana. Har'a aartistoonni keenya garuu miidhaman rakkatanii malee rakkinaan booda gammachuunis jira jechuudha. Har'a kan uummanni Oromoo hundumti karaa qabeenya qabuun yookiis wanta qabuun karaa akkaawuntii isaa kanarratti akka waan qabdanii yookiis immoo waan gargaaruu qabdaniin waan utubuu qabdaniin bira dhaabbatanii jecha kanaan fidee dhufe kan waa'ee aartistii kanaati jechuudha. Aartistii Dinqisaa Dabalaa namni wallaalee jira jedhee yaadu karaa istiidiyoo isaatiin illee aartistoota Oromoo hedduu wantoota hedduu gochaa jiru jechuudha. Dinqisaan Dabalaa gahee guddaa taphatee jira. Har'a garuu rakkinarra jira. Rakkinni kun immoo waliin yookiis immoo Oromoon waliin baatee dadhabbiitti wal baatee iddoo gaariitti wal baatee iddoo kamitti wal ceesisuu qaba kan jedhudha yaadni jiru. Kanaaf uummanni Oromoo marti lafa jirtanitti biyya alas jiraadha keessas jiraadha jechuudha. Aartistii kana bira akka dhaabachuu qabdaniin karaa isinii danda'ameen deebitanii yookiis immoo aartistii kana deeggaruu qabdu isiniin jedha. Uummanni Oromoo uummata rakkinatti yookiis gufuutti waliin laalle yookiis wanta hamaarratti waliin laalle jechuudha. Har'a ganuu kanan jedhu kanan dubbadhu Oromoon haadholii abbootii keenya irraa kaasanii Oromoon
gaaffii yookiis immoo deebii nama laachuu danda'u, Oromoo gargaaree yookiis immoo nama tokko utubee iddoo gaariidhaan nama gahuu danda'udha. Kanaaf sabni Oromoo sabni bal'aan sabni waa hunda sochoosuu danda'u, sabni waa hedduu gochuu danda'u, sabni miliyoonatti lakkaa'aman kun mucaa kana akka gargaartanii akka utubdanii karaalee akkaawuntii isaa kanaan immoo wanta qabdanirraa yookiis guutuffachuu guddaa xiqqaa osoo hin taane amma jiru tokko irratti akkaawuntii isaa irratti akkaawuntii isaa sooshaal miidiyaa irra deddeebi'ee jira jechuudha. Haa ta'u malee kanaan feesuma kana har'a qophii koo keessatti yaadni wanti nani isiniif qabadhee dhufe isuma kana jechuudha. Waa'ee artistii Dinqisaa Dabalaa kana kanuma wal qabatee artistoonni keenya hedduu isaaniillee Dinqisaa bira dhaabachaa jiru akkuma odeeffannoo tokko qabnu. Ittuma aansuudhaan immoo jechuudha namni gaafa miidhamu gaafa rakkatu tokko jaalatee miti eenyumarra iyyuu hin ga'a jechuudha rakkinni. Bu'aa osoo hin taane jaallatanii osoo hin taane dirqama namarra ga'a jechuudha. Gaafa namarra ga'u sun immoo rakkinni tokko karaa namaatiin furamuus danda'a. Karaa amma danda'ama ta'e namnis nama gargaaree rabbis nama gargaaree rakkinni hedduun isaa furamuu danda'a jechuudha. Har'a garuu kanuma keessatti gufuu hedduu kana keessatti wal ilaalu osoo immoo walirraa adeemuu osoo hin taane walitti adeemanii wal tuquudha jechuudha. Egaa artistoonni Oromoo barbaadamanii hin argaman har'allee jechuudha. Namni keenyas miidhamuu qabu, barbaadamuu qaba. Aartiin Oromoo jabaachuu qaba. Kan jabeessu immoo namoonni buleeyyuu yoo jiraatanidha. Kanaaf kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya inni nanarra qabadhee isiniif dhufee jiru waa'ee kanaati. Agammoo qophii biraatiin deebinee immoo wal arginutti nagaan turaa isiniin jechaa warreen immoo qophii kanaaf haaraa ta'an akkuma dura jedhe laayikii fi sabskiraaybii gochuudhaan gara qophii keenyatti seenaa isiniin jechaa amma deemnee wal arginutti nagaa.